Misilii 17ffaa Yesuusiin hin fannisani. Asirratti wattaaddaroonni Yesuusiin isaanii fannoo irratti isa rarraasan argina. Jarreen kun Yesuusiin eega mismaaraan fannochatti rukutanii booddee fannoo sana boolla qotaname keessa ijaajjisani. Yesuusis hamma lubbuun isa keessaa ba'utti achumarra fannifamee ture. Bara sana keessa wanjalanyooti akka amma Yesuus fannifamee du'etti qixaaxamu turani. Asirrattis wanjalanyooti lama akka Yesuus fannifametti fannifamanii argamu. Yesuus garuu akka jarreen wanjalanyoota kanaa balleessaan irratti argamee miti kan inni fannifame. Hundi keenya waan cubbamoota taaneef cubbuu keenya kanaaf itti gaafatamuutu nurra ture. Yesuusis kan fannifameef cubbuu nuti hojjenne kanaaf aarsaa nuuf ta'eeti. Ammas taanaan nuti cubbamooti cubbuu hojjenne kanatti gaabbinee cubbuu kanarraa yoo deebine Waaqayyo Gooftaan cubbuu keenya kanarraa nu maara. Atis taanaan ammumaa kaaftee Yesuusitti amannaan cubbuu kee irraa dhiifama hin argatta. Misilii 18ffaa Du'aa ka'uu Yesuus. Namooti akka Yesuusiin fannisan asii olitti himameera. Akka lubbuun Yesuus keessaa ba'een ammoo michoowwan isaa reeffa isaa fuudhanii holqa dhagaa duraan qophaa'e tokko keessa kaa'ani. Kana booddee afaan holqa sanaa dhagaa guddaadhaan cuqqaalani. Yesuus garuu guyyaa 2 booddee holqa dhagaa sana diigee du'aa ka'e. Kanas jalqaba dhufanii kan argan dubartoota turani. Yommuu dhufanii holqa sana ilaalan Yesuus achi hin turne. Ergamtooti Waaqayyoo 2 waan achi turaniif isaan ammoo Yesuus as hin jiru du'aa ka'eera jedhanii itti himani. Ammas ergamtoonni kun Yesuus du'aa ka'uu isaatiin waaqummaa isaa akka dhugoomse dubartoota kanatti dabalanii himani. Yesuus har'as jira. Du'aa ka'uu isaa kanaan seexanaaf du'a irratti gooftummaa isaa raawwatee agarsiiseera. Misilii 20ffaa Gara abbaatti deebi'uu Yesuus. Yesuus du'ee eega du'a mo'ee ka'ee booddee guyyaa 40f namoota baay'eetti mul'ate. Namooti kun yeroo dheeraadhaaf si'a Yesuus isaan gidduu ture kanatti jiraataa ta'uu isaa ija isaaniitiin arganiiru. Kana booddee Yesuus dhimma gara biyya lafaa foon uffatee dhufeef waan raawwateef gara abbaatti deebi'uu isaatu ga'e. Deemuu isaatiin duras bartoota isaatiin bakka hundumaa deemanii namoota hundumaa abdii ilma namaa kan ta'e jiruu Yesuus raawwate kana jechuunis cubbuu ilma namaatiif aarsaa ta'uu isaa akka barsiisan itti hime. Kana booddee utuu bartoota isaa ijaajjanii ilaalanii qilleensa keessaan ol fuudhamee gara abbaatti deebi'e. Akka inni ija bartoota isaa kana jalaa dhokateenis ergamtooti Waaqaa 2 dhufanii Yesuus al tokko akkuma amma deeme kanatti deebi'ee akka dhufuuf jiru itti himani. Ammas taanaan namoota biyya lafaa kan itti amananiif iddoo qopheessaa jira. Isinoo egaa Yesuusitti amantanii isa hin eegduu? Misilii 21ffaa Fannoo Yesuus. Yesuus maaliif akka inni fannoo irratti du'e beektu? Yesuus cubbuu tokkollee godhee utuu hin beekneeyyuu cubbuu keenya irraa nu qulqulleessuuf fannifame. Cubbuu keenya isa Waaqayyoo abbaatti addaan nu baase keessaa akka nu baasuuf jedheeti. Fannoon Yesuus irratti fannifames
Yesuus akka qulqulluu kan cubbuun irratti hin argamneef mudaa tokkollee kan hin qabne akka ta'e nu yaadachiisa. Hoolaa Waaqayyoo ta'ee cubbuu keenyaaf aarsaa ta'uu isaa fannoo kanaan yaadanna jechuudha. Nutis Yesuusitti amannee yakka dur hojjetaa turne irraa deebinaan Yesuus waan cubbuu keenya kanaaf nuuf du'eef Waaqayyo Abbaan dhiifama nuuf godha. Du'a Yesuus kanaan fayyinee deebinee ijoollee Waaqayyoo taana. Kiristaanummaanis Yesuus Kiristoositti amananii karaa Yesuus nu irraa barbaadurra jiraachuudha. Misiliin asirratti argamus namni duuka buutuu Yesuus Kiristoos ta'e tokko akkamitti akka jiraatu keessa garii isaa akka beeknuuf nu gargaara. Misilii 22ffaa karaa lamaan. Yesuus biyya lafaa kanarra deddeebi'aa si'a turetti karaan lama akka jiru barsiise. Karaa lamaan kana keessaa inni tokko karaa bal'aa yommuu ta'u, karaan kunis karaa cubbuuti. Tokkoon keenya dhaloota keenya jalqabnee karaa kanarra deemaa jirna. Ammoo dhalootuma keenyaan Addaamirraa cubbuu darbaa dabarsaan nu qaqqabitu nurra jira. Karaan cubbuu kun ammoo karaa badiisa barabaraa gaannamitti nama geessuudha. Cubbuu kanaaf karaa irraa deebinee karaa dhiphaa isa lammaffaa irra bu'uutu nurra jira. Karaan dhiphaan inni lammaffaan kun karaa jannataa Waaqa Abbaa keenya bira jiraachuutti nu geessuudha. Namni biyya lafaa kana keessa utuu jiru Yesuusitti amanee karaa cubbuu irraa karaa dhiphaa kanatti deebi'e gara jireenya barabaraa dhaqa malee firdiitti hin dhiyaatu. Kanaaf isinis ammumaa kaaftanii Yesuus duukaa bu'uudhaaf garaa kutattaniitu taanaan akka kanaa gaditti jirutti Waaqa keessan kadhadhaa. Yaa Waaqayyo Abbaa, ani cubbamaadha. Yesuus cubbuu koo kana irraa na qulqulleessuuf akka du'es amaneera. Atis yaa Abbaa, namummaa koo cubbuudhaan xuraa'e kanarraa akka na qulqulleessituuf sin kadhadha. Ammaa kaasee akkan karaa Yesuus irra jiraadhuufis humna kee naaf kenni. Yeroo ati na waamtuttis akkan si wajjin jiraadhuuf na gargaari. Waan na kadhadhe kanaaf waan na geesseef galati si haa ga'u. Ameen.